Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee Tech Present akkuma duraa RS appii moobaayilaa bareedaa tokko wal sin barsiisuu dhufe innis Google Podcasts jedhama. Podcastoota chaanalii garaagaraa bakka tokkotti qabee Google Podcastiin stream kan godhudha. Namoota podcastii dhaggeeffachuu jaallattanii baay'ee sin gargaara. Kana dura maxxansa qubee Tech Present irratti waa'ee yookaan akkaataa itti fayyadama bilbilaa isa sirrii jedhee bloogii tokko maxxanseen ture yookaan akkaataa itti fayyadama bilbilaa bu'a qabeessummaa dabaluuf nu gargaaru jedhee barreesseen ture. Asumaan gaafa weebsaayitii qubee Tech Present seentanii newsletterii keenya maqaa keessanii fi iimeelii keessan galchitanii subscribe gochuu dandeessu akka kanaatti. Kanaafi bloogiin haaraan ba'u dafee dursee akka isin qaqqabuuf gara iimeelii keessanii akkaataalee itti fayyadama bilbilaa bu'a qabeessummaa dabaluu kan jedhu kana keessatti bloogii baay'ee dheeraa kana keessatti gara qabxilee 9 bakka garaagaraa irraa compile godhee isiniif barreessee yaaleen ture. Namoonni baay'eenis akka jaallatanii natti himaniiru koomentii jalattis dubbisaan ture. Sagaleeffaa irratti poodkaastii fi audio bookii dhaggeeffachuu jechuudha. Poodkaastiin chaanalii ta'ee stream kan ta'udha. Audio bookiin immoo kitaabota naaree ta'anii bifa audioodhaan qophaa'an fa'aa jechuudha. Kanaafi waa'ee poodkaastii dhaggeeffachuu kana yeroo baay'ee nan dhaggeeffadhani poodkaastii. Kanaafi favoritii koo kan ta'e appii Google Podcasts jedhu kana isin agarsiisuun deema. Kanaafi akkuma baratame gara Google Play yookaan Play Store keenyaa seennaa asirratti click goone asirratti bakka searchii kanatti Google Podcasts jennee search goona. Google Podcasts Wi-Fi ko offline ta'ee jira. Okay. Google Podcasts jennee search goona. Okay, kunoo amma naaf fidee jira. Kanaaf appii kana install godhanna yookaan immoo asirra deemtanii rating isaa fa'aa ilaaltanii dubbisuu dandeessu. Ani 4 star kenneeraa fi dan kanaaf install godhanna jechuudha. Tole download godhee fixeera. Amma installation irra jira. Google Protected waan ta'ee fi waa'ee security appii wanti nu yaaddessu hin jiru gaafa Play Store irraa buufannu. Open goonee bananna. Akkuma argaa jirtan asirratti ani iimeelii kiyyaan login godhee waanan jiruu fi iimeelii kiyyaa gara Googleedhaanii Google setting keessa iimeelii keessan ilaalachuu dandeessu. Asirratti accounting kokunooti kunis hin jira. Iimeelii 2 jira bakka kanarra. Kanaafi isinis iimeelii keessan fayyadamtanii download godhattu jechuudha. Erga banattanii booda appichi kana fakkaata. Kuni chaanalii tokkodha. Chaanaalota jiranii explore goona. Home irra jira explore kan jettu kanarra goone bakka explore kanarratti podcastota garaagaraa arganna jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaliin popular and trending ta'an The Mindset Mentor Rob Daniel kan jedhamu Rob Daniel kanaanidha. Yeroo baay'ee nan dhaggeeffadha Mindset Mentorii kana. The American kunis The American Life kan jedhu kanatti subscribe gochuu dandeessu. Waa'ee TEDxis TED Talk asirraa dhaggeeffachuu dandeessu. Kunoo podcastota hedduu jira. Fakkeenyaaf tokkosaa The Mindset Mentor kan jedhu kana Rob Daniel kana namicha kanarraati chaanalii isaa hordofuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani iimeelii koodhaan kana dura subscribe godheefin ture. Subscribe gaafa jedhu episoodiin haaraa gaafa inni galu notify na godha. Episoodii haaraas automatically download naaf godha jechuudha karaa settingii kana. Kanaafi amma podcastii tokko isaan sin dhageessisas keessaati. Fakkeenyaaf two steps to master your emotions kan jedhu kana kunoo asirraa dhaggeeffachuu dandeessu.
load goone yookaan immoo bakka ishee kanaatti download gochuu dandeenya akkasitti download goona ishee kana click goone akka ittiin download nu godha for your platinum package. baay'ee mentorii mindset nama baay'ee beekamaadha namichi kuni asirratti podcast isaa dhaggeeffachuu dandeessu wantoota download ta'an immoo libraries bakka jettu kana keessa dhuftanii subscriptionii keessan ilaaluu dandeessu queue irra kan jiru ilaaluu dandeessu downloads kan ta'an dhaggeeffachuu dandeessu kunoo fakkeenyaaf kaleessa time to purge kan jettu kana download godhadheen ture Google podcasting kun kan isinitti tolu akkuma music playiti takka download godhatanii appii makana keessa taa'aa itti fayyadamaa turuu dandeessu yoo barbaadan appii kana cuftanii akkuma music playerii asirratti isinii fida kunoo asirratti pause gootu asirratti dhaggeeffattu bilbila keessan akkatti cuftanii earphone fayyadamtanii bakka deemtanitti podcastii bareedaa subscribe gootanii dhaggeeffachaa deemuu dandeessu baay'ee itti bohaartu umarratti suusiin sin qabuu danda'a suusii podcastii dhaggeeffachuu muuziqaa dhaggeeffachaa deemuurra podcastii waan barbaannu waa'ee tech yoo ta'es waa'ee technology kana kaanis ilaaltanii tech cafe kan jedhu kun amma fakkeenyaaf episoodii 200 qaba afaanii kun French dha kaanis ni jiru search gootanii area abbaa barbaadan irraati akkatti dhaggeeffachuu dandeessu fakkeenyaaf American Life kun maal jedha the longest distance between 2 points kun maal jedha kana dhaggeeffachuu Support for This American Life comes from Squarespace. Squarespace is the all-in-one platform for building your brand and growing your business. Akkasitti Stand out. dhaggeeffachuu dandeessu podcast. Wow. Yookaan immoo yoo study gootanii podcastii mataa keessanii banattanii podcastii website qabaattanii immoo Google podcastii kanarratti podcastii mataa keessanii stream gootanii isinis akkuma warra kana audience mataa keessanii horachuu ittiin guddachuu dandeessu namoonni podcastii yaaddanii kanaaf baay'ee isin fayyadaatti fayyadama keessumaa namicha mindset mentorii kana the mindset mentor Rob Diali kana ani isinina feeratu dhaggeeffatanii natti tola galatooma We don't want to feel those emotions. We don't want to think about those emotions, and so we tuck them away and don't think about them. We tuck them away and don't think about them. We tuck them away and don't think about it. Because usually some sort of emotion that is a extremely strong emotion, whether that's sadness, whether that's anger, whether that's frustration, whatever it might be, is usually attached to some sort of trigger. And that trigger is usually attached to some form of trauma from something that happened to you in the past at one point in time. So after friend of mine, at the time that we met, my business was about Welcome to today's episode of the Mindset Mentor Podcast. I am your host, Rob Dial. If you have not yet done so, hit that subscribe button so that you never miss another podcast episode. And if you're out there and you love this podcast, please do me a favor. Give us a rating and review however you listen to us. The more that we get positive ratings and reviews,